Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan sin jaalatu, sinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkamiyyoon eegdanii, akkamii yeroo kana eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e, Waaqa waaqotaa, mootii moototaa kan ta'e, maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Akkasuma maqaa isaa waamnee maqaa isheenis nuti qulqulleettii qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan haadha teenya qulqulleettii dubree maaramee kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii, akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti barumsaarraa waliin barannu duuti hundumaaf kan ta'udha. Duuti haadha teenya qulqulleetti dubree maaramee garuu hunduma dinqisiisaa jedhee qulqulluu Yaareed kan dubbate waliin baranna jechuudha. Duuti hundumaaf kan ta'udha. Duuti maaramee garuu hunduma dinqisiisaa jecha qulqulluu Yaareed dubbateedha. Egaa duuti haadha teenya qulqulleetti dubree maaramee du'a kaan irraa maaltu adda ishii godhe hoggaa jenne, egaa haati teenya qulqulleetti dubree maarameen addunyaa kanarraa dubartoota hunda keessaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan ishee filatee fi kan ishee jaalateedha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Egaa haati teenya qulqulleetti dubree maarameen Waaqayyoodhaan kan jaalatamtee fi Waaqayyoodhaan kan filatamteedha. Haati teenya qulqulleetti dubree maarameen jechuudha. Egaa haati teenya qulqulleetti dubree maarameen du'a akkamii duute hoggaa jenne yookiin boqonnaa akkamitti argite hoggaa jenne ilaalle, Astaroo yookiin boqonnaa dubree maaramii yoo ilaalle, egaa Astaroo maaram kan jennu yookiin amajjii 21 kan kabajamu jechuudha. Egaa guyyaan kun guyyaa haati teenya qulqulleetti dubree maarameen guyyaa itti boqatteedha. Umurii ishee guutuu waggaa 64tti gaafa amajjii 21 Waaqayyo gooftaan ergamoota isaa hedduu waliin kabaja guddaadhaan kan isaan kabajanii fi kan isaan kabaja addaa itti laatanii fi haati teenya qulqulleetti dubree maarameen kan itti boqatte yookiin immoo guyyaa boqonnaa isiiti jechuudha. Egaa guyyaa kana ergamoonni Waaqayyootillee kan itti gammadaniidha jechuudha. Egaa guyyaan kun guyyaa boqonnaa haadha teenya qulqulleetti dubree maarameeti. Guyyaa itti gammadan yookiin immoo guyyaa haati teenya Waaqayyo biratti fudhatamuu isaanii yookiin gara Waaqayyootti fudhatamuu ishee kan itti yaadatamuudha jechuudha. Egaa kabaja kanaaf kan marfamte haati teenya qulqulleetti dubree maarameen fayyisaa addunyaa qulqulleetti dubree maarameen kan boqatte gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kabaja addaa kan kenneef yookiin kabaja addaa kan argatte guyyaa kana jechuudha. Guyyaa isheen itti boqatte kana jechuudha. Egaa boqonnaa ishee kunis abboota biratti raajii ta'ee kan mul'ateedha. Duuti namaaf ni mala, duuti maaramee kun garuu hundumaaf raajiidha jedhee abboonni ni dubbatu jechuudha. Egaa duuka bu'oonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis kan dubbata yookiin kan dinqisiifatan akkamitti kana ta'uu danda'a jedhanii gaafii hedduutti ta'aa ture jechuudha. Egaa duuka bu'oota gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti jechuudha yeroo kana keessatti. Egaa duuti haadha teenya qulqulleetti dubree maaramee kun yookiin boqonnaan ishee kun haati teenya qulqulleetti dubree maarameen biyya lafaa kanarratti haadha fi abbaa ishee irraa dhalatte, ishiin akka nama kamiyyuu umurii ishee guutuu haadha fi abbaa ishee wajjin hin jiraanne waggaa 64 waggaa jiraattu haati teenya qulqulleetti dubree maarameen haadha fi abbaa ishee waliin waggaa 3 qofa jiraatte. Mana qulqullummaa keessa waggaa 12 jiraatte. Ilma ishee wajjin yookiin immoo fayyisaa addunyaa wajjin waggaa 33 fi ji'a 3 jiraatte. Akkasuma ilma ishee gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos erga ol ba'ee boodatti qulqulluu Yohaannis wangeelaawii waliin waggaa 15 jiraatte. Walumaa galatti haati teenya qulqulleetti dubree maarameen biyya lafaa kanarra yookiin addunyaa kanarra waggaa 64 jiraatte. bara 49tti guyyaa dilbataa
ilma ishee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qoricha keenya Yesuus Kiristoos kan ta'e ishiin gaafa kana addunyaa kanarraa ishiinis ni akkuma inni ol ba'e san gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ishiinis addunyaa kanarraa ni boqatte jechuudha. Egaa ati teenya qulqulleetti dubree maaramiin boqonnaa akkanaatiin dabarsite duun ishii du'a biraatirraa kan adda ishii taasisus isa kana yaa saba Waaqayyoodha. Ati teenya qulqulleetti dubree maaramiin guyyoota hedduudhaan kan fakkeeffamtu seera uumamaa keessattis fakkeenyota hedduu kan qabduudha. Seera horiiti keessattis fakkeenyota hedduu kan qabduudha. Ati teenya qulqulleetti dubree maaramiin seera ba'uu keessattis fakkeenyota hedduu kan qabduudha. Fakkeenyaaf haadha teenya qulqulleetti dubree maramii seera uumamaa keessatti maaliif fakkeeffamti hoggaa jende yookiin immoo seera uumamaa keessatti guyyoota torbaniin illee ni fakkeeffamti. Guyyaa dilbataatiin ni waamamti. Guyyaa dilbataa maal jedhamtee waamte hoggaa jende taabota ishee samii jedhamtee waamamti. Guyyaa dilbataati teenya qulqulleetti dubree maramiin. Guyyaa gaafa dafinoo yookiin immoo guyyaa gaafa wixataa samii yookiin duumessaa fakkeeffamti. Guyyaa gaafa facaasa yookiin lammaffoo muka jireenyaa yookiin muka gannataatiif fakkeeffamti. Guyyaa gaafa roobii ifa addunyaatiin yookiin ifa addunyaa kan ibsitu yookiin argisiiftu yookiin immoo ifa jireenyaa jedhamtee ni fakkeeffamti. Guyyaa gaafa kamisaa nyaata jireenyaa jedhamtee ni fakkeeffamti. Guyyaa gaafa jimaataa hewaan lammaffaa jedhamtee ni fakkeeffamti. Guyyaa gaafa sanbataa boqonnaa addaam jedhamtee ni fakkeeffamti jechuudha. Egaa ati teenya qulqulleetti dubree maramiin fakkeenyota kana qabdi. Garraamummaa Abeel ni qabdi. Doonii Noohin ni fakkeeffamti. Gugee Noohin ni fakkeeffamti. Sabbata Waaqatiin ni fakkeeffamti. Muka isa lalisaatiin ni fakkeeffamti. Maasii Abrahaamin ni fakkeeffamti. Kaadhibamtuu Riqbaatiin ni fakkeeffamti. Ati teenya qulqulleetti dubree maramiin fakkeenyota hedduu qabdi. Seera ba'uu keessattis fakkeenyota hedduu qabdi. Muka Phaaxoosiinis ni fakkeeffamti. Ulee Museetiinis ni fakkeeffamti. Warqii Masoobiitiinis ni fakkeeffamti. Lafa Karoobiitiinis ni fakkeeffamti. Irree Museetiinis ni fakkeeffamti. Tabba Siinatiinis ni fakkeeffamti. Kakuu bidiruu Waaqayyoo yookiin immoo taabota baattuu ibsaa kan taatenis ni fakkeeffamti. Dukkaana horiitiinis ni fakkeeffamti. Uffata Arooniinis ni fakkeeffamti. Ati teenya qulqulleetti dubree maramiin jechuudha. Tsillaati Museetiin ni fakkeeffamti. Ati teenya qulqulleetti dubree maramiin fakkeenyota hedduu qabdi. Fakkeenyi isin itti fakkeeffamne hin jiru. Si fakkeenya hundaati. Akkuma dhala namaatiif abdii taate, akkuma dhala namaatiif badii bara baraa irraa bilisa baafte gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubartoota hunda keessaa ishee filatee akkuma jaalate ati teenya qulqulleetti dubree maramiin fakkeenyota hedduu qabdi. Kanaafuu guyyaan kun kan kabajamu yookiin Astaroo jedhamee kan waamamu yookiin guyyaa boqonnaa teenya qulqulleetti dubree maramii kun kan kabajamu kanaaf. Egaa Astaroo jechuun ilaalamuu yookiin ibsamuu jechuudha. Astaroo jechuun ilaalamuu yookiin ibsamuu jechuudha. Jechi kun jecha Gi'izirraa kan dhufedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bu'uura waadaa inni galeef foon kan ittiin ibsame yookiin immoo kan ittiin mul'ate yeroo tokkummaa fi sadummaa isaa itti ibse ta'uu isaatiin guyyaa yookiin ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa kaasee hanga baatii yookiin ji'a amajjii dhumaatti guyyaan jira hundisaa bara ibsamuu yookiin immoo bara ilaalamuu jedhamee ni beekamu yookiin ni waamama jechuudha. Guyyaa gooftaan keenya sadummaa fi tokkummaan itti ibsame kaase haga guyyaa irraa ga'u yookiin immoo guyyaa boqonnaa ishee kan ga'u kan kun hundi guyyaa ibsamuu yookiin immoo bara ibsamuu jedhamee kan waamamudha jechuudha. Egaa ayyaanni yaadannoo boqonnaa teenya qulqulleetti dubree maramii bara Astariyoo yookiin bara ibsamuu keessatti waan kabajamuufidha jechuudha. Astariyoo jedhamee kan waamamu. Haati teenya qulqulleetti dubree maramiin amajjii 21 akka mana kiristaana keenyatti qulqulleetti ortodoksii tawaahidoo kan taate mana amantaa keenya keessatti boqonnaa teenya qulqulleetti dubree maramii yaadachuudhaan ni kabajama. Ayyaanota gurguddoo haadha teenya qulqulleetti dubree maramii shanan keessaa isa tokko yoo ta'u walumaa galatti ayyaanota gurguddoo haadha keenya qulqulleetti dubree maramii shan kan jedhaman yookiin gurguddoo kan jedhaman keessaa dhaloota isheeti. Dhaloonni ishee caamsaa 1
baataa yookiin guyyaa itti mana qulqullummaa seente muddee sadii kidaana biratti guraan dhala 16 boqonnaa yookiin immoo asteeriyoo kan jennu amajjii 21 filsataa kan jennu hagayya 16 jechuudha. Kun hundumtuu ayyaanota gurguddoo haadha teenya qulqulleetti dubree maaramiiti jechuudha. Egaa haati teenya qulqulleetti dubree maaramiin boqonnaan ishii amajjii 21 ta'ee gaafa mooyyuu duuka boonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos argachuudhaaf kan deeman kan subaayee qabatan guyyoonni kun yookiin guyyaan 205 kan jiran kun garaagarummaa kana keessatti akkamitti ta'e jedhanii kan dinqisiifatanii baay'een ni jiran. Egaa haati keenya qulqulleetti dubree maaramiin mana abbaa fi haadha ishee keessatti waggaa 3 akkuma jiraatte mana qulqullummaa keessa waggaa 12 kan jiraatte ilma ishee wajjiniin waggaa 33 ji'a 3 akkuma jiraatte qulqulluu Yohaannis Wangeelaa wajjiniin waggaa 15 kan jiraatte walumaa galatti biyya lafaa kana irratti waggaa 64 kan jiraatte sana booda kan boqatte boqonnaan ishii kun simmooyyuu akkamitti akkana ta'uu danda'a jedhanii yoo ishiin boqattu duuka boonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan hin argine kan hin amanne akkamiin amanuu dandeenya jedhanii gaafillee kan itti ta'e gaafii hedduu keessa kan galanii turan jechuudha. Egaa yeroo san keessatti jechuudha. Du'aadha teenya qulqulleetti dubree maaramii kana dinqisiifachuudhaan jechuudha. Egaa as keessatti kan hubannu duuka boonni eebba kana argachuudhaaf waggaatti aanutti boqonnaa haadha teenya qulqulleetti dubree maaramii kana yaadachuudhaaf waggaa itti aanutti hagayya bultii tokko subaayee galuu qabna jedhanii waadaa walii galan yookiin ni murteessan. Gaafa xumuranis Waaqayyo isaan hunda gara samiitti ol baasee iccitii hedduu arganiiru. Fooniif dhiiga gooftaas fudhatanii qulqulleetti dubree maaramii irraas eebba argatanii kabajaan deebi'aniira jechuudha. Akkaataa kanaan yookiin immoo haala kanaan boqonnaa yookiin immoo boqonnaa haadha keenya qulqulleetti dubree maaramii kana du'aa ka'umsi gifti keenya qulqulleetti dubree maaramii baay'ee ajaa'ibsiisadha. Kanaafuu Yihuudoonni irratti ni mari'atan. Reeffa haadha keenya qulqulleetti dubree maaramii kana gubuu qabna, balleessuu qabna jedhanii yaali guddaa taasisanii turan. Yeroo san keessatti Yihuudoota keessaa nama Tuufiniyaas kan jedhamu yaali haadha keenya qulqulleetti dubree maaramii yookiin reeffa ishii gubuudhaaf yaali gochaa kan turedha. Harka ishii muree balleessuudhaaf yeroo yaalutti yookiin immoo ishii gubuudhaaf yeroo yaalutti namni Tuufiniyaas jedhamu kun haati keenya qulqulleetti dubree maaramii harka saalachuu yommuu irraa citu reeffi gifti keenya qulqulleetti dubree maaramii immoo hojii Waaqayyoo dinqisiisaa ta'ee gara gannatitti ol fudhatamte muka jireenyaa jala kaa'amte. Egaa harki isaa sunis achirratti hoggaan inni rukuta jedhu harki isaa irraa ni cite jechuudha. Yeroo reeffa ishee ol fudhatamte kana kan argee nama Yohaannis abbaa wangeelaa ture yeroo ishiin achi ol fudhatamtu jechuudha. Yeroo kanatti Yohaannis irraa kan dhagaan barattoonni reeffa ishee arganii awwaalichaaf hagayya tokko subaayee qabatanii otoo kadhachaa jiranuu namni tokko wangeela barsiisuu yoo deemu duuka bu'oota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa nama Toomaas jedhamu hagayya 14 gooftaan keenya reeffa harmee isaa fidee ni kenneef jechuudha. Isaanis mallattoo kenneefi mallattoo sabbataa san isiinis ni kenniteefi isaas gammachuu guddaadhaan faarfachuudhaan galateeffachuudhaan Waaqayyo waammatanii iddoo awwaalcha isaaniitti Waaqayyoonis immoo erga subaayee isaanii xumuratanii isaaniif reeffa san kennee iddoo geeta zammaanee jedhamutti ni awwaalan jechuudha. Egaa Toomasis lallabaaf iddoo biraa kan ture gara barattoota isaa yeroo dhufu akka awwaalanii yeroo itti himan amajjii duutee hagayyatti akkamitti awwaalchi ishii ta'a jedhee gaafii keessa gale jechuudha. Gaafii addaa keessa galee ture jechuudha. Ni mame ni shakke kootti immoo amma iddoo awwaalaa ilaali jedhanii awwaalicha bananii boolli duwwaadha. Yeroo kana boolli duwwaa yeroo ta'u innis deebiseefi na hin amantan jedheetti malee yeroo isheen ol baatu argeera jedheenii raawwatee kafana isheen ittiin kafanamte yookiin immoo milikkita kan taate kan isheen itti kennite argisiifte san isa sanitti mallattoo eebbaaf kan ta'u
itti ni argisiise jechuudha. Har'a sabboonni fannootti yookiin immoo fannoo kan hidhatan yaadannoo sana yaadachuudhaan yookiin immoo fannoo san irratti kan hidhan yoo kan argitan ta'e mallattoo fannoo san irratti mallattoo haadha teenya qulqulleettii Dubree Maariyaamiin Toomaasiif kennite san fakkeeffamuudhaan akkuma yeroo Eeliyaas ol ba'ee Eeliyaas kaabbaa isaa gadi darbatee fi sanarraa eebbe guddaa kan ittiin argatan nu hubachiisa. Lammaffaa Moototaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 yookaan dubbifne haga tokko ni hubanna jechuudha. Akkuma kana gaa barattoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo kana argan mallattoo kana yeroo arganitti waggaatti hagayya gaafa tokko subaayee jalqabanii gooftaan keenya kadhannaa isaanii dhaga'ee barattoota hundi isaanii du'aa ka'uu haadha keenya qulqulleettii Dubree Maariyaamii arguu danda'anii jiran jechuudha. Subaayee qabachuudhaan. Egaa kan nu hubachiisus kana wangeelis akkana jira. Waa'ee du'aa ka'umsa haadha keenya kan jedhu macaafa faarfannaa boqonnaa 131 yookiin 132 irratti lakkoofsa 8 irratti yoo dubbifne nu hubachiisa jechuudha. Egaa haati keenya qulqulleettii Dubree Maariyaamiin haala kanaan boqonnaa ishii haala kanaan kan dabarsite duuka bu'oota isaatiif illee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan ibse nama harki irraa murame nama Tuufaniyaas jedhamu kanallee jaalala isaatiin dhiifama isaatiin akka balleessaa isaa akka yakka isaa osoo hin ilaalle warroota Yihuudootatti garaa osoo hin jabaanne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyina laateef jechuudha. Kanaafuu egaa astaroo yookiin immoo astaroo jennee kan waamnu guyyaa ibsamu yookiin immoo guyyaa ifa ba'amu kan nutti ibsuudha jechuudha. Kanaafuu duuti haadha teenya qulqulleettii Dubree Maariyaamii du'a akka dhala namaati miti. Duuti haadha teenya qulqulleettii Dubree Maariyaamii du'a addaati jedhee kan dubbate yookiin boqonnaa addaati jedhee kan qulqulluu Yaareedis dubbate isa kana nutti ibsa jechuudha. Kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiise galanni abbaadhaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluudhaaf galanni deessuu haadha isaatiif yaa ta'u. Amiin.